Jallatameera ni jallatameera jallatameera ni jallatameera Yerusaalem haaraaf kaadhimameera Amasa jireenya keenya irraa kaaftee bulfaa gaaddiddii duraan irraa dhiittee bulfaa wajjoon irraa cabsitee bulfaa abaarsa mana keenya jireenya keenya irraa kaaftee sinaa galatu sa'aatii kana immoo maqaa gooftaan araarri dhuufaa ta'u araarra ta'u saba kanaaf araarra ta'u namoota kanaaf araarra ta'u ladeemaa kanaaf araarra ta'u ladeemaa kanaaf araarra ta'u obboleessa obboleettii koo balballi araaraa saba kana irratti haa godhamu balballi araaraa namoota kana irratti haa godhamu balballi araaraa ilmaan kana irratti haa godhamu ani cubbuu qabu namni jedhu obsa boongo yoomsa dhabee caafamee jira maqaa Yesuusiin dadhabootaa nu gargaar dadhabootaa nu gargaar dadhabootaa nu gargaar ijaaraan gara waldaa kanaa ilaa harka isaanii irra dhiigi kan jiru maqaa gooftaa qulqullaan arraba isaanii irra dhiigi kan jiru qulqullaan miilla isaanii irra cubbuu kan jiru qulqullaan mi'oonni garaa isaanii irra cubbuu kan jiru qulqullaan balbala araaraa bani saba kanaaf balbala araaraa bani saba kanaaf arrabni saba kanaaf jala taanaan ukutaan yaa'ilchan ukuunan nama bu'aa ililchan utuu faarfata bu'aa ililchan utuu namni isaa ilaalchin ililchan maqaa gooftaan inni galataa waldaa kana haguut 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 mokkaan galataa'u mokkaan galataa'u mokkaan galataa'u warra maqaa muuree maqaa maqaa gooftaan galataan guutamaa rakkina keenya batanii ayyaanachan mukkana keenya batanii ayyaanachan nama dhumaa kanaa batanii ayyaanachan utuu galateeffatanii haguutuu ilmoo isaanii utuu galateeffatanii amaarsirraa deemee utuu galateeffatanii du'aa jireenya isaanii haa ta'u utuu galateeffatanii baraatummaa irraa namaa ta'u utuu galateeffatanii du'aa irraa namaa ta'u biqiltuu hojjennu galateeffachiis arrabni nama bakkoos keessaa nu lilichi gadi bahi utuu lilichi gadi bahi galataa babachaa arrabni galateeffatu haallee qilleensi galataa maqaa gooftaa waldaarratti qilleensa'u qilleensi galataa waldaarratti qilleensa'u qilleensi galataa waldaa kanatti qilleensa'u qilleensa'u qilleensi galataa yoo nama utuma Yesuus itti adattan utuma Yesuus itti adattan utuma geeffattu itti adattan kilaalee jaalachaatin utuudeessu waanfannaa malee deebi'eenu utuudeessu waajjibaa malee deebi'eenu utuudeessu leenjii hundaa akkamsiidhaa jedhu utuudeessu boole leenjii gaala balgoodhaa akkamsiidhaa jedhu utuudeessu leenjii gaala balgoodhaa akkamsiidhaa jedhu utuudeessu leenjii gaala balgoodhaa kulluu wakkila keerii dhiyaachisee Waktu tunan dalammu, sakalee waaqayyoo tunan dalammu, gaaddidduu asirraa kun mana keenya wayyaan dukkanaana godhan, mana keenya wayyaan gaddaa godhan, humna dhiiga Yesuusiin. Abandee lubbuu waaqayyoo keenya dhaabatan, wanta isas kaa'uuf na waaqayyoof. Ta'ee waliin taphatta dhugaa, mucaan keessa waggiilaa waliin caalleef. Seera uumamaa 12:1 lamarraan dubbisa maqaan gooftaa Yesuusiin nama dulluu baafadhaa. Seera uumamaa 12 lakkoofsa 1 maqaa gooftaan akkasee. Waaqayyo kan tokko Abrahaamiin biyya kee keessaa lammii kee keessaa maatii abbaa kee keessaa ba'iitii gara biyya ani si agarsiisu dhaqe. Ani saba guddaan si godha. Si eebbisa. Maqaa kee nan guddisa. Eebba sin taata. Ameen. Ora. Haleluuyaa. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Iddoo nama dubbise macaafaa seera uumamaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1 Yamma sirrii deebiin dubbisa nama wal qabdan baasaa deebi'an dubbisaa beektuu gara. Macaafni seera uumamaa kun baay'ee seenaa isaa yoo dhiibnes gaarii dubbannes gaariidha. Seenaa isaa yoo dubbannes isa babbaraachi cubbuun qabu yakka qabu namni afaan guuteen godhu. Seenaa isaa akkatti waan guddaa tokko dubbatee dhuga ba'umsaan dhaabbataa. Afaan guutees wangeela kanan beekanii dubbachuu danda'a. Dubbachuun barbaachisaadha garuu yeroo keenyaaf. Waaqayyoo jedha iddoo kuni gaaf tokko Abrahaamiin jedha. Qaama lama. Waaqayyoo gaaf tokko Abrahaamiin. Jecha kun jecha gaalee
yeroo sirriitti ilaallumoo maatii kamaa dhaggeeffadhu jechuutti qabu. Waaqayyo gaaf tokko Abrahaamiin inni adda kunne maal jedhe maal godhe kirrukute moo ajjeese kan jedhu jecha gaariidha waan ta'eef gurri namaa amma wanta sana bira geessutti boqonnaa qabdu. Waan sana dhaga'uu barbaadde gurri namaa waan ta'eef Abrahaamiin biyya kee keessaa tokko lammii kee keessaa lama maatii abbaa kee keessaa sadi addaan ba'iitii gara biyya si agarsiisuu dhaqe ani sin eebbisa. Ani saba guddaa sin godha tokko sin eebbisa lama maqaa kee nan guddisa sadii eebba sin taata afur ajaja waaqayyo afurii fi eebba waaqayyo afran idatti ammaa kan duwwaa keessatti saantan jechuun waaqayyo gaafa tokko Abrahaam ishee jettu gaariidha achi baanaan abadhaachumatti inni taanu biyya kee keessaa tokko lammii kee keessaa lama maatii abbaa kee keessaa sadii bayi biyya si agarsiisu dhaqe afur waan sadii irraa addaan bayi lafa si agarsiisu immoo dhaqe waan afur inni lakkoofsa lamaffaarraa immoo ani saba guddaa si godha tokko si eebbisa lama maqaa kee nan guddisa sadii eebba sin taate afur waan afur yoo raawwatte waan afuran si godha jecha jedhutti of keessaa qabu. Iddoo kanatti waan makaalee dhaabadheetiin waan baay'ee dubbachuu barbaada. Eebba waan jedhutti qoshee ilaalla walumaa wajjin eebba kan jedhu ilaalla. Eebba kan jedhamu kun dhoksaa baay'ee guddaa of keessaa qaba. Eebba jechuun namoonni hiika isaan beekan. Hiiki eebbaa maal akka ta'e garuuf. Eebba jechuun birrii baay'ee qabaachuutti kan yaadan jiru. Eebba jechuun tajaajila baay'ee tajaajiluutti kan hiikan jiru. Eebba jechuun wayyaa gaarii uffachuutti kan hiikan jiru. Eebba jechuun mana qabaachuutti kan hiikan, konkolaataa qabaachuutti kan hiikan, barumsa guddaa barachuutti kan hiikan jiru. Kun eebba miti. Eebba miti kun. Ulaagaa dhalli namaa tokko keessa darbuun irra jiraatu. Isa uumamaa dhala namaaf kenname. Jireenya nama walitti qabamanni kun manni gaariin jireenya jedhama. Biddeen nyaachuun jireenya jedhama. Ulfina qabaachuun jireenya jedhama. Barachuun jireenya jedhama. Sababni isaa kan mana qabaannuuf foon keenya keessa kun jiru. Kan hojii guddaa qabaannuuf foon keenya nyaachisuuf. Kan barannuufis waan foon keenyaaf argannu miidhaa dabalachuuf. Kana ala wanni biraan hin jiru. Piroosesii biraan tokko hin jiru. Hin jiru. Kan akkamiin hiikuun hin danda'amu. Inni siyaasa gaggeessuus biddeeniif. Inni paayileetiinis biddeeniif. Shufeeriinis biddeeniif. Inni hojii biyyaa hojjetus biddeeniif. Inni mana namaa keessa taa'us biddeeniif. Inni hojjechiifatus biddeeniif. Abbaan warshaas biddeeniif. Hojjettoonni warshaas biddeeniif. Biddeenni salphaa miti. Biddeenni salphaa miti. Addunyaa kanarraa hangafummaa kan nama gurgursiise biddee waan ta'eef. Qeen namoota baay'ee keessaa kan namoota gargar godhe kan namoonni baay'een ittiin garaagarummaa uuman biddeen. Bifni namoota baay'ee kan ta'e yoo ta'u namni wal caala tokko cimaadha tokko qadaadha baay'ee isaa yaada miti biddeentu wal nama caalchisa. Tokko yeroo argatee nyaatu tokko yeroo waan nyaatu dhabe tokko beelee waan beelee sana argate tokko beelee waan itti nyaatu dhabe tokko hawwee waan garaasaa argate tokko immoo waan garaasaa dhabe tokko halkan nyaatee bulu tokko hagabuusaa bulu tokko kursii nyaatee dhufe kumas keessaa tokko immoo karribaa keetti jihaa qalagatee dhufe wal nama caalchiftu biddeen. Jireenya biddeenni jiraachuun jireenya eebbaa miti. Jireenya biddeenni jiraachuun jireenya eebbaa miti. Garuu jiraachuun dirqama qabna. Eebba kun taa'ee abaarsa nuu kennameedha waan ta'eef. Hojjetu yakki akka fuula keenya adduun eebbaa jedhanii fudhatu namoonni baay'een eebba miti abaarsa. Namni hojii isaa sana iddoo kaa'ame sana waan irraanfateef. Jalqaba jannata gaggeessa gaafa kaa'e waaqayyo nama hojjetu jedhee hojjetu jennu. Tottolchii nyaadhu jedhe.
Tontontu hojjechuu gidduu garaagarummaa guddaa jira. Tontontu jechuun sirreessuun asirratti sirriitti kan qabanii hojjechuu bareechuudha. Abbaan namni ganama daakuloonni gara dalagaa oolan hin hojjetamne hin tottolchan. Kan hojjete mana mukaati. Kanaafuu hojjetaa nyaata jenne kan tottolchaa nyaata. Alaanni gooftaa dhagaa waan didanii adeema fudhatan danqa fuula keessanii nyaata. Kanaaf yeroo isin dhaqanii lafa tokko jalqabee daqiiqaa muraasa booddee kan fuula keessa irraa argamu danqa. Yeroo isin deemtanii karaa dheeraa deemtan fuula keessa irraa deemtan argama. Yeroo isin waan xiqqoo harkaa qabdan deemtatu argama. Maaliif abaarsaduu kenname? Warri barsiisan hin deemtu, warri daldalan hin deemtu, warri baratan hin deemtu, warri bitachuu dhaqan hin deemtu, inni dhaabatee gurguru hin deemtu, inni lafa soqu hin deemtu, inni xaafii facaasu midhaan facaasu hin deemtu, inni haamu hin deemtu, inni rukutu hin deemtu, inni gaachuu hin deemtu, inni baatu hin deemtu, inni baachisu hin deemtu. Maaliif danqaa deemta fuula keessanii nyaadhaa? Abaarsa namaaf kenname waan ta'eef kanaaf yaa hojjechuun jireenya bara baraatti ittiin galuu osoo hin taane ittiin jiraachuuf namni lafa irratti wal hin caaltu. Namni lafa irratti wal hin caaltu. Qabaachuudhaan wal caaluu dandeessi. Hirriba baree buluudhaan wal caaluu dandeessi. Umurii isheetti garuu halkan tokko dabalachuu hin dandeessu. Iyyeessis guyyaa Waaqayyo amma Waaqayyo isaaf ka'ee jiraatee darba. Sooressis amma Waaqayyo isaaf ka'ee jiraatee darba. Halkan tokko wal hin caaltu. Utuu iyyeessi karaa irra taa'ee durfaan hin nyaatu sooressi manaatu oolaa qalatu du'a. Utuu iyyeessi baarraddaarra deemee miliqee qoqqalatu miliyoona dabtarii irra kaa'ee du'a. Waaqayyo gaafa dhufu wal hin caalchisu. Birri isaa nyaatee akkaawuntii irraa hafe jedhu Waaqayyo. Horii isaa nyaatee akkaawuntii irraa hafe jedhu Waaqayyo. Waaqayyo gaafa dhufu waamicha si keessa taa'ee yaaqubee irra buusu. Hitaan irra buusa sana jalatti hin danda'amu. Himare. Reefuu leerumaan hin danda'amu. Reefuu mucaa godhannaan hin danda'amu. Ani fuula leeruudhaan hin danda'amu. Hitaan irra buudhaan sokkuu duwwaadha. Sokkuu duwwaadha. Maaliif jedhan Waaqayyo gooftaan machaa wal nama hin caalchisu waan ta'eef. Biddeenni garuu wal nama caalchisa. Akkaataan uffannaa garuu wal nama caalchisa. Akkaataan jireenyaa garuu wal nama caalchisa. Eebbatachuusa kana miti hundumtuu garaa isaan mataa isaan kan rakkatu. Kan rakkatu isa kana. Jireenya namoonni kun. Jireenya kana keessatti eebbachuu isinitti himan jalqabaa. Jireenya fooliif jiran. Jireenya biddeeniif jiran. Jireenya fooliif gurguru. Jireenya fooliif dandamnu kana keessatti Waaqayyooti wal arguudhaan eebbi. Jireenya Waaqayyo keessa jiru jiraachuudha. Ta'uudhaan kiristiyaanaa jireenya Waaqayyo keessa jiru jiraachuudha. Kiristaanaan jireenya ulfinna Waaqayyo keessatti argamu jiraachuudha. Yesuus Kiristoos waan hojjetu keessa jira taanaan eebba qabda malee walirra turuun eebba miti. Daadha hoolaa walirra tuulanii deemu. Hormaa walirra kaa'anii deemu. Biyya lafaa keessatti tuulanii deemu. Maqaa isaa biiraa jedhanii deemu. Namni kana gaarii qabana jedhamutti. Taasisaa barbaadanii sanirraa akka maqaa awwaara irratti caafamee taa'ale. Akka nama abjuudhaan argamee deebi'ee fannee taa'ale. Intala gamadeen. Warri jireenya eebbaa jiraatan immoo hin argatu. Waan argatanii waan godhan beeku. Maalitti yoo jenna? Maala yoo godhata? Akkam yaadni garaa isaanii akka barbaade isaanii godhu. Isaan tuleenya garaa isaanii akka barbaade godhu. Qabeenyi isaanii akka barbaade isaanii godhu. Isaantu qabeenya isaanii akka barbaade godha. Namoota baay'ee qabeenya isaanii isaanii eessa? Yoo har'a kuma kudha qabaatanii kan warra kuma kudhanii kan guddisu yoo shan qabaatan shan danfidu. Namni mul'ataa namni ayyaanaa namni dibataa namni eebbaa garuu akkas miti. Waan hojjetu beeka. Akkatti hojjetu beeka. Waan godhu beeka. Akkatti godhus beeka. Maaliif? Eebba qaba waan ta'eef. Iddoo kanatti kan ilaallu inni jalqabaa gara qabxii godhu tuni seenini. Gaan tokko Waaqayyotu biyya madaalawwan gooftaa irraa tokko keessa Abrahaamin argate. Abrahaamin akkuma argateeni Waaqayyo yeroo itti dubbate afaan Waaqayyo baafate tokkoffaa irratti addaan dhaabee. Jechi kun salphaa miti. Nama baay'eetu waldaa keessaa addaan baa'uu hin danda'u.
nama baay'eetu jilbeeffachaa addaan ba'uu danda'u, nama baay'eetu kadhachaa addaan ba'uu danda'u, nama baay'eetu amalee addaan ba'uu danda'u. Salphaa miti. Tokkoffaarratti biyya kee keessatti biyya kee keessa addaan nama irraarras akka jechuun waan tokko si agarsiisan sitti mana geeffadhu. Tokkoffaarratti biyya kee keessa jedhu mana buqqaafadhu sokkechuun yaada biyyattii keessa ilaalcha biyyattii keessa harkanii gaandaaranii gara gargachuu biyyattii keessa yaada addaan nama jechuusan ilaalcha addaan nama jechuusan beekamtiin addaan nama jechuusan karoora addaan nama jechuusan ilaalcha addaan nama jechuusan taa'anii mataa jechuusan yaamee jiraame keessuma jiraatee addaan baatu keessuma baatee addaan baatu malee keessaa baddaa miti keessaa addaan nama jedhu nila batarratti inni dubbate lammii kee keessaa inni lammii lamiraan koo waaqa tolfamaa waaqessa waaqa tolfamaa waaqessuun beekamu jedheen abbaa isaanii horteessaa waaqa tolfamaa waaqessu lammii kee keessaa addaan nama jechuun waaqa tolfamaa sanyii kee waaqeffatan lafa daakaa jedha namoonni baay'ee waldaa kiristaanaa keessa ta'anii waaqa abbaa isaanii irraa addaan hin ba'an amala abbaa isaanii irraa addaan hin ba'an haala abbaa isaanii irraa addaan hin ba'an keessuma ta'aniitu aadaadha jechaadhuma hirbii qaqqabaa waan garaa garaa loolu wanta si nama fuudhatee tokko isinitti namatu eenyuma kanaa namatu dhufee nama himate asumatti maayilli ennaan mataa bunaa mana namaa ennaan mataa bunaa gabbasanii baata gara garaatti facaasan maayilli buna sana dhugolee inni dawaamaa gaafataa jiran waamee gaafadhu abbaan isaas keera amma ta'uu ergaayee wal argaa ilmasinayyuu gaala homaa maali sinii wal nailati sinii moo siree godhe maala godhe gaawwan nama kana keetti gaafadhu maayilli ennaan haati gosa akkasuma gooti abbaan gosa akkasuma gooti utuu mataa bunaa darbatanii dhugaa warreen isheen wal garattee galbeedu mana kireeffate kee mataa bunaa darbatti gamaa gamanatti waaqa baasaanii waaqeffatu addaan hin baane wal gaje taanii ifayyina geeddaramdanii qabne waldaa taa'uu danda'an bahuu miti geeddaramuu miti arrabni isaanii lallakaman jireenyi isaanii geeddaram dubbannaa isaanii geeddaram ilaalchi isaanii geeddaram gochi isaanii geeddaram akka gaafan wali kunaawu dheerii isaaniiti addaan dhaaba yeroo waaqayyoon ameen jedhaka lammii keerraa addaan dhaaba lammii keerraa lammii si galsiisa dibatti gaafanu eebbi gaafanu lammii nama galsiisa biyya nama galsiisa eebbi gaafanu ibiddaalu sadaffaan maatii kee keessaayidha maatii kee keessa addaan dhaaban maatii laktiin alatti irraa addaan dhaaban maatiin kee waan barbaadan yoo kololatti maatii keetti kolitee dhaabeen addaateedha mana wal jalaa jedhee addoolii jiraani jira addaati walii jira jira addaamati walii jiraani harreedha waaqayyoodha adattisedha sitti silfachaa jireedhaani amma wanti guddaa nama namni tokko as keessa taa'ee ilaashee kana ilaashee akka dhumama aalaaleen simataa geeti simataa dubbachaa nama biraamiti simataa dubbachaa simataa gee maalee sadii simataa simataa dubbachaa nama kam simataa dubbachaa simaa si ilaalata akkasiin jedhee wajjin biyya kee keessa lammii kee keessa maatii abbaa kee keessa addaan nama jiraamee haleluuyaa akka addaan baatu barbaade waaqayyo addaan nama maatii abbaa irraa adda bahuun nurra jiraatu waan maatiin keenya bilan ani sargee gooftaa hundeettuma kaleessatti hin godha yoo ta'e hin geeddaramne addaan hin baane adda ta'uun nurra jira geeddaramuun nurra jira jijjiiramuun nurra jira nama kan biraa ta'uun inni dhaanu inni waajjira dubbatee afuraffaarra jiru biyyan si agarsiisu dhaqe isheen dhaggeeffadha biyya keenya keessa addaan baaneeru eessa keenya keessa keenya biyya keenya keessa harannu biyya lafaarra jechuun biyya waaqayyoon nu agarsiisu Yerusaalem nameen jiraata Yerusaalem inni agarsiisu gara waaqayyoorra biyya si dhufachiisu biyya si ilaalu biyya dhibaa keessa akka ati jiraanne si dhufatarraa addaan dhaabay biyya si agarsiisu isanni karaanii warra taa'ee si agarsiisu isanni bismaa harkatti baatee si agarsiisu isanni cinqaara miillatti baatee si agarsiisu isanni jiraatee teemaa baatee si agarsiisu isanni lafa isaanii galuu badee si agarsiisu Yerusaalemiin akkanatti barbaada si jira waaqayyoon jiraata eegaa. Rabbi lama dubbanee waan gale
wangeelli hundumaa gochuu danda'a waan ta'eef akka miidhamu. Eegaa Yerusaalemin sagansiisuu qabu yoo yaamu Yesuus Kiristoos biddeen gaarii sii kennu hin dhufu. Yesuus Kiristoos wayyaa kana si dhufu hin dhufu. Wayyaa kana Yesuus naan biddeenaaf anan bitame Yesuus wayyaa naa bituuf biyya nan jalaafne. Innan jalaafne Yesuus innan jalaafne Aizabon qabu warri doontaan qabeeyyuu kana jaalatu isaan bitti qalbii gaagaraas Yerusaalemin naa kennu dhaabee jiraata. Kanaafii Yerusaalemin jaabii sii jiraata. Eega biyyi keechi addaan baay'atii adeera isa taanu sitti manajeeffadhu. Yeroo ati kana gootu jedha Waaqayyo Ibraahimiin. Yeroo ati kana gootu isa jalqabaa saba guddaan si godhayidha. Rakkoon Abrahaam mucaalam saba guddaa miti mucaa tokkodha Abrahaam. Dhaggeeffatama akka Ibraahimiin saba guddaan si godhayidha. Waan siisan dhalaggachuu danda'a saba guddaa ta'uun hin fuudhee ooluu dandeessa. Abrahaam akkasiin mucaa tokkoof waaqa kadhata. Mucaa tokko maaloo mucaa tokkodha. Halkan Waaqayyo gadi baasa. Jaarsii halkan gara babal'i jaartii dhibbatti baraatee fi gabbee urjii argitee tabraabee akkasaan si baasa. Maaloo mucaa tokko waa'ee urjii dhiisanii mucaa tokkodha. Mucaa tokko si ganda mucaa tokko laakan maaloo mucaa tokko Abrahaam Waaqayyo akka urjii si baay'iseedha. Yeroo natti dhubeekaa Mee saabaan iddoo akka nama goya saalinna karaa saabaa waggaa sagaltamaa maal siidhe nan danda'a jedhee Waaqayyo nan danda'a siidha jedhu godhama kana Waaqayyo ilaalee deemna dhimmati mana dheeraa kan dandeessara nan danda'a siidha jedhu Waaqayyo deemaa dhufe nan danda'a siidha jedhu nan danda'a siidha jedhu Yesuus nan danda'a chakaraa mana kiyaalu nan danda'a chakaraa mana kiyaalu Yesuus ilaaleen taappeellaan hin danda'ama jedhu mana keerraa dhaabbatu ni goolcha maalati mana dheeraa dadhabbe maalati biyya dheeraa dadhabbe maalati humnaa firaa dadhabbe maalati namana biraa dadhabbe nama ta'ee filatee jaanyaa ta'ee siima danda'u Yesuus sibbara nama dhiyaados inni gadi ta'uu qophaa'e sibbaan Ijeeduma waggaa sagaltamaa keessatti sanni dhaa'e. Saba hedduu dhaa'e. Saba hedduu dhaa'e saban sii kenna. Saban sii kenna. Saba guddaan si godha. Kulee badal gabaati lama. Sadaffaa si eebbisee jechuun immoo Abrahaam horii qaba. Warri sana keessaa gaafa utaalee kee iddoo jiru sana gaafa ta'e. Waan ajaa'iba isin horii lakkoofsa qabee oolame eebbachuun horii miti waan ta'eef eebbachuun loon miti saawwa miti waan ta'eef si eebbisaa akka jedhe abaaramaadha saawwa qaba malee abaaramaadha ijoollee baay'ee qaba malee abaaramaadha ijoollee baay'ee qaba malee abaaramaadha waraana baay'ee qaba malee Waaqayyo kee taandidduu sobaatti balballoomsitu kana hojii kee immoo eebba irraa akka keessa sii kaa'e karaarra deema. Ajaja Waaqayyo fudhatee karaarra deema Abrahaam biyya deema Abrahaamiin taa'anii al tokko bila ajaja Waaqayyo biyya itti agarsiisudha jedhe Waaqayyo hiikkee gaafa ta'e karaarra deemu gaaffiisa kan na dhaalu zarnama dabaskoo na dhaala fala maalii qaba maal godheera jaarsi maal godha fala maalii qaba ijoollee horii kana deebisaa bakka maal godha sana dhaala isa kalmaatti kana godha deebisaa ijoollee horii Palamani kama kana danu kambirala ile Waaqayyo molakkiere Alaazar namni dabaskoo namni gara magalgala si bulmade mesiyaate susinaalu tilpakee keessaa baasee Ameen sitti bakkee sinaalu kana walitti sitti bakkee sinaalu namni namanne maqaa godhu siin ta'in namni Yesuusi namni amante siifata'u maqaa Waaqayyo Waaqayyo inni inni sitti bakkaadha Ini semua siswara, kita kasih lapor fratela, sinar lagi, kakek kan macam lagi, amin alasan, ini tablet dia, kawas, haleluya, enak chicken ni. Malah tu, mudah sih kan, jilbab dia sama ya sih dah.
Silma kee keessaa bareetu shilaal. Yeroo kana geeddaran baay'inii kan galaba kan biraa taate. Haleluuyaa. Si eebbisaa jedhe. Inni taanu maqaa kee guddisaa jedhe. Namni maqaa guddaa biyya sana kiyaaman. Namni maqaa xiqqaa Abrahaam. Maaliif butaa qabu qaba? Maqaa dhalatee jedhu. Waaqela ganama qabsu. Ganama qabsu. Guyyaa qabsu. Waan itti jiran jira. Nama kee deemuu sodaata. Karaan deemuu sodaata. Kanaan naasaa butaa butaa. Gooftaa itti adeemaa deema. Akeele maqaa kee guddaa godhe. Abbaa samaasi godha Waaqayyo. Namni amante maqaa kee guddaa godhe abbaa samaasi godha Waaqayyo. Nama amane qofaa haa ta'u maqaa Yesuus godha. Nama kooruu hin ta'in maqaa murteessu. Namni amante keessi deemee deebi'amu. Saba guddaa si godha siin jedha Waaqayyo. Maqaa kee namni ittisa siin jedha Waaqayyo. Si eebbisa siin jedha Waaqayyo. Maqaa si gaasa siin jedha Waaqayyo. Biyya si beeksisa jedha Waaqayyo. Isheen mana dhaggeeffannaa keessumaa namoonni qalbii hongeela yaadatan dhaggeeffannaa isheedhumaa eebban si godha. Maal kun? Si lamaan lammaffaan si eebbise amma immoo maalaan si godha? Eebban si godha. Eewun suma taatee si madda eebban. Amantaa dhiyoo. Mandara keetti si maalaan eebban godha. Wantoota si maalaan eebban godha. Yesuus si maalaan eebban godha. Warra si maalaan eebban godha. Eebban si godha. Eebban si godha. Eebban si godha. Mandara keessa si godha eebbataa. Haala Yesuus eebbataa. Waldaa kiristaanaa eebbataa. Sababa eebbataa. Biyyaa eebbataa. Aloota bakka mallisee si eegu. Eebban si godha. Eebban si godha. Eebban si godha. Haala jalatti dubbu. Kayo. Eebban si godha. Aloota mana eebban si godha. Harka baay'eetu hidhatee akka keerraa nyaata. Maaddii ati hidhatee qaqqabuu kan dandeessi fuulduraatti bana muraaqana agarsiisa. Maaddiin kun bal'aadha. Maaddii bal'aa qaqqabdee nyaattee qaqqabdee nyaachuu dandeessu. Harki baay'een naanna'anii maaddii kana nyaatu. Harka keetti qabatee dubeessee gammaddee nyaata. Eebban si godha harka keerraa dhaloota nyaachisa jedhama. Para nama namas harka keerraa dhaloota nyaachisee Yesuus. Eebban mana Waaqayyo namoota baay'eetu keessa. Mana kee eebban godha Yesuus. Jireenya kee eebban godha Yesuus. Nama baay'eetu eebbata. Nama baay'eetu eebbata. Dhugaa Yesuus nama baay'eetu eebbata. Dubartoota sadii as keessa Waaqayyo dhoofanii ijoollee lakkoofsa qabee amma isheetti dabalii waan dhaabeefi. Yeroo isheetti amma yeroo harmi ishee gurguruu bara dubartoota sadii eebban godha Yesuus. Eebban si godha Yesuus. Eebban tuni kuma namaa ta'uudhaan malee biddeen gurguruu dhababitiin. Eebban ta'uun Yesuus namaa kaasuu malee biddeen gurguruu bitiin. Eebban ta'uun biddeen gurguruu kaasuu kan hin dabala waan kaasuudhaan. Eebban ta'uun kola gargaaruudhaan. Eebban ta'uun kola gargaaruudhaan. Nawaasi hajaasu Yesuus. Biddeen bira si haadha barsu Yesuus. Darbee gadi biddeen haadha maqaa Yesuus. Biyya si eega. Maatii si eega. Dhaloota si eega. Sabala si eega. Sabala si eega. Naga biddeen darbi biyyaaf ta'e maqaa Yesuus. Maatii keenya si haadha barsu Yesuus. Biyya keenya si haadha barsu Yesuus. Sadarkaa addunyaa ta'e si hafuuru Yesuus. Eebbachuun akkasii. Eebbachuun kola waa ta'uudhaaf. Eebbachuun kophee nyaachuudhaaf. Eebbachuun kowaa qaban Yesuus wajjin nyaachuudhaaf. Eebbachuun kowalii ta'uudha malee eebbachuun boorsaa guutuu miti. Eebbachuun garaa guutuu miti. Eebbachuun akkaawwantii guutuu miti. Eebbi Kiristoos keessa jiraatu. Akkasii kiristaanonni mee kaartaan nuuf kaabale malee akkasii. Akkasii hin qabu jennu kiristaanonni tu qabu jiru. Inni keessu kiristaanonni keessu jiru. Liqii cubbuudhaan beektu isin duri liqeessu kiristaanni hin kenna.
Nikenda wake mulaken hamma bila dikes kanjero wajera kesa tu kaniana lama wake ko kaniana Bintelu dikes rene fon na bidon sabara bintelu lama dikes rene fon bintelu sani dikes rene fon bintelu ko dikes rene fon awara ko fura kasira Allah ka dikes rene kama kaya susu Rajo Raja Kandera Nali kesa bedila kendera Nali kesa bedila kendera Ya guru kami ya sederhana bolehlah mereka disposal apa lagi kerana Bukan ganjil ya malu kasih ganjil bukan ganjil mereka disposal apa lagi anu mereka anu berkaya sulit Ina haki wala daga mata ya ungera mana kiyaru Sponsor anu kai kasinjiran Mugar gari kasinjiran Mala dela manu kasi kasinjiran Iya sababu ya kana sudu kwalite kasinjiran Kala kiyaru kwa mata Yesus Kala mana kiyaru kwa mata Yesus Ali fakira mana ke Ali fakira mana kiyaru Kala mana kiyaru Kala mana kiyaru Kala sababu fakira mana ke Kala sababu Kala sigara Tuhan si masa wanda makin tukan si masa harki sadua si masa liki makin tahu kalau wajar ayo na kerja sampai lagi pasti makin angin asal semata ini Aduh bangga kerasa kalau apa dia macam peci sekian Malah itu kok kusurin, itu kok normal itu itu yang ayah lu itu Darbam, ini gara-gara mana mau ngelawi jinan ni. Ternyata di muka polis tu bahaya makara jiwa yang tadi. Amai, coba itu kau jual. Asalnya saya nama orang betul. Ambil dia beri fasilitas terbaik juga, fasilitas terbaik lepas. Wapi ada mana tuari masuk dari dia punya jalan Yes. Sebenarnya Irland itu betul. Wajah hari ditekan dia punya mana jadi dalam waktu luar sah. Kapera. Cambar hari ditekan dia punya mana jadi dalam video. Kakek boleh nama arogia. Bara-bara arogia santana jiwa di tiga kia jiwa di tiga kia Haleluya. Era lewan siritima tu tahu kan siritima. Mereka tu sama dia lama terus berkota segala konsentrasi dia tu kembali dari jadi bus. Kuna segala dia tu kembali dari jadi. Mereka berkata Yesus ini kasih Entus ya dia entus. Apa entus? Oh para lama di bigas. Karena nanti Yesus dia bisa rawat dia tu tahu ya betul. Taki kami jangan mungkin orang lain yang rapat ni. Wajar nanti pada baik awak tahu tu lagu kami. Malka sama mana? Ada apa ya sebetulnya? Malas kisah mana mungkin malah kira sudah kata. Malas kisah mana? Namun tidak terpikir musuh mau fikir dia kalau mana malas kisah mana terpikir mana? Nama kau nama mereka sudah kata. Nama makin apa deh? Wayu apa mustahil mungkin? Wayu karena wayah teka mustahil. Ada di mana pun jelas kia. Itu gara-gara nasihat najib mereka memusa dan mereka. Nurawa setan di bukan sokar Yesus ini nanda mana setan di bukan sokar Yesus ini nanda akai ke syashat di gone rumah yo berban cokolan ibu nanda ibu nanda wantar pun leci udah bila kebatiran lo kenyang ada juga sakit lah setan ni ini Tuhan batiran lo kenyang Yesus mau bila batiran Wah, eran. Wah, si baru ada sesuatu. Wah, si baru dilawan itu. Ini naik kau dilawan dengan kecil si raja kecil. Mereka. Ada kau kan dia. Sangat Yerusalem. Padahal bawa cara tidur di sini orang. Mereka. Nabi Yesus selalu kau tanya kamu udah gitu. Waktu mawat ia tidak berbandai dengan juga orang tidak. Waktu mawar itu terjadi berbeda.
Yeroo galuudha kummaane naan abboonni eegii jinna tuni waaqayyo bobbaalee qabata keessa hunda saayee kanaafuu mootummaa waaqayyo keessatti galii maatira dhawana gooftaan Yesuus isaas itti dhiisee hunda saayuu balaan yeroo laalu qabeenyaa hunda saayuu balaan qabeenyaa tokkoteera namichi waan tokko si dabalee naan dhaqii qabeenya kee hunduma hiikaasaa beektu masii kana hunduma gurguri warra deebi'uudhaaf tajaajila dhugaatu hundumaa kee gurgure daandii maalta beeka hundumaa yeroo gurguru deebi'uu sooromsee ofii beekaata Yesuus maalitti maala beektu maalan jedha gaa yaa gooftaa si adeelatu paraala wadiyaa afur gurguru si bitta yoo jaara beeku ni qaba jireenya keessa ni gaara afur gurguru si gara quban qabdan akka waan beekamu ta'e yaada afur gurguru waa'ee miicaa'eera warra kaanirraa kophee jijjiiru warra kaanirraa rifeensa mataa jijjiiru yaa Yesuus haadha Yesuus jedhee naa beena dhaggeeffataan kan mul'ataa itti mul'isi fayyada wanti kun dhaqii qabeenya kee hundumaa gurgurii warra deegoodhaaf kenni kottu na duukaa bu'ii jedhu akkaachuun qabeenya kee hundumaa raawwatu hundumaa qabeenya qabduni akkaawuntii keessa irraa laattu mana keessa kee waan jiru laattu mana keessa gurgurtanii hiyyeessaa oolatu isa booddee maal taatu ofii keessanii deegaa taatu maal jedhamaadha qabeenya foonii deegaa taatu hunda gurgurtanii nama laattanii maal ta'u deegaa kumaani majiraan akkeetu baatu akkeedami wala kana jira soo bidale tun akkeetu na fakkaatu lubbuu ko ganna lubbuu hojjuu feere Yesuus alaajani akkee kanni duraa yatu lubbuu na ketti qabu ganna lubbuu hojjuu feere fakkaatu jechuudha namicha ofii keeda daari wala daari baase ofii beela wala beela yaachise ofii yomi wala yomi soo jechuudha nan odabani na majiraatu duukaa bu'uun jedhe Ubuleessa populeettii bara rakkina kai bara rakkina Yesuus tu'aa qaba bara muddamaa waan dhokfatiin bara muddamaa dhokfatee waan qabasiisu bara abdii kutannaa jettee waan beekfatu abdii kutannaa kee jedhamanii jayyuu dhaabatee jira haleluuyaa bebe mee hundi keessa taasisa maaktabaa isaatti meeqaanisa yoo soofate mee dhuguma hiyyeessa du'aa taatan yoo soo jirtani akkaawuntii keessa gabbiin tokkotu jiraani dhukkubni dhufee akka malee sin godhee buusaa kadhaa maraatutaa ta'ee kennettanii waaqayyo humna namaa gararraatti nama qoru jedhamee caafamee jira. Eega. Gaafatti birrii miliyoona tokko argattu waaqayyo wajjin miliyoona tokko qopheessa. Amma mee namni birrii 200 qabu namni birrii 50 qabu walqixa wajjin qabu. Abbaan 200 karaatu barama. Nan amma maaliif ta'e birrii 200 kan 200 baneera. Abbaa 50 kan 50 bara. Abbaa 10 kan 10 bara. Abbaa 5 kan 5 bara. Wajjin keenya amma qabeenya keenya gaa. Beetu ni gaa. Amma qabeenya keenya gaa wajjin keenya. Akkas. Dhugaa sinitti mafuula waaqayyoon jira miti jedhama. Guyyaa tokko argattanii goona bira hin deegamu. Isheen dhuftee doktora goona teessee taanaan qe'ee rabbashamaa. Manni rabbashamaadha. Ijoolleen rabbashamoodha. Hunduma jeeqamaadha. Isheen baatee bittiin gaafa eeggate hundumtu nagaadha. Ayyaanni jira dhugaadha. Fataa'edhe. Wanta kun mul'atu hin beelofnu nutti hir'isu nutti balleessu. Yeroo akka wal jira keenya akka waaqaatti sheeraan nu golgeessu. Baay'ee waaqayyooti na badantire. Waan dhugaa sitti ma waaqayyooti. Gaafa kumni tokko akkaawuntii koora jiraattu yeroo qabdi. Kumni tokko gaafa jira akkaawuntii koora jiraattu yeroo qabdi. Isheen jiraan akka kuma tokkotti bari hojii. Eega kee fuudhee achi dabarseen ta'a. Achi qullaana taanaan nagaadha manni keenya. Nagaadha jireenyi keenya. Iyyaadheeyyat boorsaa keessaa maaramee dhumne qabda waaqarraa. Ameen jedhee ol kaasee. Ani kan koositti na wayii kee beeku. Akkaan jiran keessaa si hiyyadu danda'a waaqayyo. Anaan naan hiyyamne waaqayyo. Ilaalee boorsaa leenca Yihuudaa keessaa maaramee nyaapaalee jedhu. Bara wakkiinaa jettee waan caba qadiin siin ga'u. Bara muddamaa jettee waan caba qadiin siin ga'u. Bara beelaa jettee waan caba qadiin siin ga'u. Adeenyaan nyaatamee dhufnee bara muddamaa baaneera waaqarra jira Yesuus. Garuu jibba kee lafarraa fuudhin hin waaqayyooti. Kan namoonni baay'een kadhannaan maal godha? Maal godha?
Anis nama mana yaallachuutti namni hojjenne iyyuu nyaatiin. Mootummaa kootiin garagaru nyaatiin. Mootummaa waaqayyo hojii wajjin dhufu. Garuu nyaatiin jedha wangeelli. Waa'ee mootummaa hojii wajjin waan fedhu jiru. Qoonqoo duwwaa jedha malee mootummaa kee aduu akka jedhamummaatti dubbisee ergenne waan ta'eef. Hojjetu yoo hojjette qabaatta yoo hojjette nama taate yoo hojjette uffattee jiraatta. Waaqni ittiin nu abaare waan ta'eef. Kanaaf waa tokko asitti mana dhaggeeffadhu garuu asitti. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kadhannaan garuu humna guddaa qaba. Hojii hojjechuu dura kadhadhu. Yoo hojjette ergasii kadhatiin hin kennu waaqayyoofi. Dura kadhadhu ergasii hojjetu. Ameen jedhaa kaa. Ilaamee erga hojii jalqabdee jettanii kadhatina. Utuun jalqabii kadhadhaa. Isin irratti banaa. Dura kadhadhaa dhaqaa jalqabaa. Dura gooftaa gaafadhaa dhaqaa jalqabaa. Dura jilbeeffadhaa dhaqaa jalqabaa. Hojii guyyaa jalqabaa guyyaa lama sooma. Guyyaa tokko sooma. Guyyaa sadii sooma. Adda baafadhaa. Yoo isin milkooftu akkasitti utaalaan jalqabdanii jalqablan dhaqee kadhadhaa. Mana bulaa lafaan dhaqee irratti galachiifadha. Duraan badee beesii isaa tashawwaarra dhaabata. Hundee isaa tashawwaarra hiwa. Garsiin fagaatu. Dura kadhadhu. Dura jilbeeffadhu. Dura waami. Dura gooftaa gaafadhu ergasii kootu. Alleluuyaa. Afurii qulqulluu waan nama hin malee barsiisa qabatee dhufe. Waaqayyo galatu eebbi bakka gurguddaa lamatti qoodama. Kanaan dura yeroon kennuu irratti barsiisaa ture mata duree irraa tokko kana dubbadheera. Yeroo immoo akkuma kanatti ammas kennuu mammadisiisu dubbadhee qoodudha. Eebba foonii fi eebba fuuraa jedhama. Eebbi foonii eebba fuuraatiif baay'ee wabiidha. Fakkeenyaaf ammaa maal jedha Ximootiyoos isa duraa boqonnaa 6 lakkoofsa 5 qabatanii dubbattanii nama waaqayyoo ta'uu nama waan qabu nama. Warri nama waaqayyoo ta'uu waan bu'aa argata isaatti fakkaatu sammuu isaanii bareeda baratanii godhee jiraatti keessatti garuu akka jedhu nama waaqayyoo ta'uu nama waan qabu danda'ee isaatti biratti bu'aa guddaa qabaa jedha. Boqonnaa 6 lakkoofsa 5 jaala kaame. Akkasumas jedhu nama waan qabuu danda'ee jiraatu biratti bu'aa guddaa qaba. Maaliif nama waaqayyoo ta'uu. Amma bakka akka hin wangeelli nama waan qabuu danda'ee jiraatu biratti nama waaqayyoo ta'uu bu'aa guddaa qaba. Namoonni baay'een ayyaana kana ajjeesanii maaliif beektu dibatarraa gurguranii nyaatu. Hindeera waan ta'eef dhufanii siiraa jedhanii biddeen afaarraa fudhatanii. Hindeera waan ta'eef siiraa jedhanii shamsi tokko sinjisiifatu. Hindeera waan ta'eef dibatarraa gurguranii kiraa ibalaa qabachiifatu. Waaqayyo fuula akkasii hawwaraa. Ayyaanatu waaqayyo biyya keenya. Kanaaf inni guddaaf inni jalqabaa eebbi foonii eebba afuuraaf bu'uura. Baay'ee bu'uura. Waaqayyo warra isin ajaan hundumaa eebbisa. Eebbisuu barbaadu. Waan sadii jira. Tokko waaqayyo warra isin ajaan hundumaa eebbisuu barbaadu. Namni hundinuu eebbifamuu barbaada. Seetanni immoo akka namni eebbifamu namaaf eebba gidduu godhuu barbaada. Siriis nu wanta waaqayyo nama eebbisuu barbaada. Namni eebba barbaada. Seetanni immoo namaaf eebba gidduu godhuu barbaada. Waan qaburraa ka'ee kennuu caalaa taa'ee baara walda'a. Ina baara waaqayyo mukaa basatti gagaalee mana koo abaattee iddoo dhiigaa koo salphiftee iddoo dhiigaa kooti kan salphiftee keenya baramaa goeetii immoo ilaana. Gaafa waldaa abaaran gaafa du'aarsaa abaaran waaqayyo nama na baara. Ilaamee aduraa keessan wangeelli nama baay'ee jijjiiramaa. Yoo qabdeen ta'e taa'amaa dubbatinaati harraba keessa fiduun tiimi. Yoo qabdu ta'e kennaa kana ala iddoo aarsaatti dubbatinaa. Hin dubbatinaa dhiirri Yesuus tasirraa yoo ta'u sin balleessa. Cimina kee miti iddoo aarsaa baay'ee dadhabina kee keessa dura bu'uuraa ta'uu nama agarsiisa. Wangeelli akka namaan kenne dadhabaa ta'uu nama agarsiisa. Iddoon aarsaa baara. Nama sammuun isaa dhabu yoo ta'e irraa kana. Eebba foonii nyaachuudhaaf waan fi tokkoffaan abboomamuudha. Namoota boqonnaa 26 irraa maayila siin beekaalee 26 yoo abboommi koo eebba nafti biqilchuu naaf tureera. Abboomamuutu cimu malee abboomuun baay'ee ulfaata waan ta'eef abboomamuun cimu malee abboomuun baay'ee ulfaatu. Wajjin akka malee wajjin kamiin kan beekamu amma gaggeessaa ta'uu barbaada. Gaggeessaa ta'uu hin ulfaatu. Gaggeeffamuu baay'ee ulfaata.
amma geggeessaa ta'utti dorgoma namni waajjira irra jiru hundinuu geggeessaa ta'uudhaaf akkasi. Amma namni hundinuu maaliif dorgoma beektu maaliif baranna barumsa beektu hundi keenya caaluuf geggeessaan ta'a sadarkaa barnootaa nagata nagatti gadhee heerufte immoo heekaa sadarkaan lafa buusuuf immoo geggeessaa ta'uuf. Yohaannis 10:14 waan ani isin abboome hundumaa yoo gootan isin firoota kooti. Maatiyoos 12:50 jaalala abbaa koo isa waaqa irraa kan godhu eenyu obboleessa kooti obboleettii kooti namni naaf abboomamu hundinuu obboleessa koo obboleettii kooti namni naaf abboomamu hundinuu namni abboomni koo eegu namni abboomni isaa eegu hundinuu obboleessa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ta'a. Waaqayyo eebba foonii akka nyaannu nobboleera tokkoffaa irratti eebba foonii nyaachuudhaaf kennuudha. Namni biyya lafaa kanarraa halkaniin guyyaa kadhate guyyaa 100 kadhate biyya 50 kadhate gaafachii ka'u qabeenyaa fudhatee ol ta'u. Maal fudhatee kaa? Ayyaana. Maal fudhatee kaa? Dibata. Maal fudhatee kaa? Humna fudhatee kaa? Kadhannaa qabeenyaa foonii namaaf hin kennu. Hojjechuudhaaf dura jilbeeffadhaan hin jedhe karaa hojii namaa bala kadhannaan. Malee kadhannaan birrii roobsu kadhannaa birrii roobsu dha beektu namni kadhatee waaqarraa birrii roobsu dha beektu inni akaawwanti garasii gadi maalee sanaan beekamu yeroo geeri nuuni yabu san beeku waan naqu hin qabu hin beekan waaqayyo inni gochuu danda'a waaqayyo hin danda'a garuu hin beeku akka gootu galee hin beeku garummaa gochuu danda'a waaqayyo garummaa hin jedhu wangeelli immoo deeggeru afuuratti dubbachuuf immoo boonaa gaane waaqayyo waan ta'e wayii afuuraan ilaallatu ilaa keessadha. Kennuudhaan kennuu qofaan eebba lafarraa jenna kennuu qofaan namoonni tokko tokko waan qaban isin kennanii waaqayyoo isin kennu akaawwantii isaanii jechuun miindaa isaanii jechuun horii isaanii jechuun boorsaa isaanii jechuun yoo namni fiildi argatan yoo namni hojii argatan yoo tagadan argatan wanta kana isaa isaanii hin ta'u maaliif hin kennan waan ta'eef hin kennu Yesuus. Eebbi lafarraa kennuu qofaadhaan eenyuudhaan tokko waaqayyoodhaan waaqayyo dhala namaarraa waan itti kennin hin gaafatu kan kenneef sun hin gaafatu waaqayyo kan namarraa kennaa gaafatu waan dhabeef miti kennuu akka barruuf malee kennuu akka barruuf nu gaafata waaqayyo ofiisaatiin waan gurguddaa afur qofaa gaafata mana isaa wangeelaan kan deeggaran afaan waaqayyo gooftaa maccaa keessaa kan bahe afur kana alaa saamicha. Tokkoffaan 10 keessaa tokko lammaffaan kennaa hangafaa sadaffaan kennaa xooraa afuraffaan buusii sanbataati. Kana ala waaqayyo waan barbaadu nama keenyaaf kennaa hangafaa kana laalla jalqaba irratti seera ba'uu 13 tokko laalla seera ba'uu 13 afaan waaqayyo kan dubbatame seera ba'uu 13 tokko ni advaasira waaqayyo dhuguma eebba lafa barbaadu amala dhimma qoricha wayii isinii kennaadha guutuu dhabu. Tasin amma mana tokko laatee fudhatan dachaa dhibbaan caala waan nammas hin barsiisudha. Waaqayyo Museedhaan hangaba hundumaa addaadhaaf baasi Israa'eloota keessatti namni horiinis karra saaqii kan ta'u hundinuu kan kootiite. Horiin dallaa keessaa raadii karaan dura dhalteen beekne yoo dhalte kan waaqayyooti duukaan hin ilaalamu hannan ishee dhadhaa ishee kan waaqayyooti duukaadhaan hin ilaalamu. Seera ba'uu 13 manna dubbisu hangafni hundinuu aarsaaf naaf oolan hangafni hundinuu aarsaadhaaf naaf oolan unkaan nyaata galgalotaa miti aarsaa iddoo mana waaqayyootiif oolu jedha aarsaadhaaf naaf oolan lakkoofsa 13 irraa harree hangafa ta'ee dhalate xobbaallaa oolaatiin kun yoo waan ittiin fuutu dhabde immoo saggoo isaa kutii gatii jedha ila harreen amma aarsaan ni akka amma saree maaliif duuti beektu yeroo dhalatu saree isheen hangafaan guddatti moo duuti qe'ee keessanii guddatti bari ishee achii garraa midhachuudha kurnoo kaffalatti isheen hangafa isheen biyya keenya hangafni isheen guddattu isheen dura hattee hin duuti hangafni kan waaqayyo miti waaqayyo aarsaa sareen booda waan ta'e kee buusa harreenedha dallaa keessan keetti dhalattee yeroo dhalattu karra saaqiin hangafaa harreen qalamtee aarsaa waaqayyoof inni nyaattu kotte duudaadha. Xobbaallaa hoolaatiin furiitii itti fiyadhu yoo xobbaallaa hoolaatiin furtu dhabde dugda isaa dhahii kutiitii dallaa kee keessaa baasi gatii akka namni duraan ittiin fiyadhu godhi ajjeesi horii sanaa
Wangeelam kennaan hangafaa kan Waaqayyooti. Miindaan jalqabaa kan Waaqayyooti. Har'a miindaa fudhannee miindaa sana keessaatti bashan tiraanspoortii tun kaffalatiin kan mana Waaqayyooti. Yoo eebba nyaanna ta'e malee dirqama fidaa sinii fixaa jechaa jiru. Barsiisan barsiisaa malee kennaan ta'e barsiisa. Yoo eebba nyaachuu barbaanna ta'e yoo dhuguma mana xibaaraa isaa ta'e waggaatti dhiiga bida mucaa kan gara qola laastisii godha bineensa sana bakka usaa tuffattee eebba teessee fottuu godhaa malee isa sitti dhumaa. Miidhaan jalqabaa kan Waaqayyooti. Midhaanni jalqaba ga'e kan Waaqayyooti. Karra saaqin hundinuu kan Waaqayyooti. Yoo akkas ta'e eebba lama kudhan keessa tokko yookaan kurnaffaadha. Kun jijjiiramuu hin danda'u. Yoo godhaas kennaan gafaa xobbaallaa walitti kurnaffaan jijjiiramu. Wanti tokko horii tokko dhaltee kudhanaffaa irratti naafa dhalte. Dhaltee kudhanaffaa irratti naafa dhalte. Naaf immoo mana Waaqayyoo fi kennamtu. Gadi baasiitii hiyyeessota mandara keessa jiran kenni kadhatanii nyaatanii jedha ogeeyyi. Jijjiiran hin jedhu. Gadi baasiitii hiyyeessota mandaraa kennin. Lammaffaa kunnoo yoo kaffalannu dogoggora guddaa waldaa kiristaanaa gadi uumamu sinitti. Kennaa tolaa kee kenni. Kaayii fi bishaayanii namni kunnoo kenne si'a. Waaqayyo kunnootti naa qaba si'a. Waaqayyo kee waan itti godhee qabu Waaqayyo kunnoo. Abaarama maati? Tuqee itti kennaa walitti kunnoo jira qabatte. Amma waan isin birri fidee sobeessi sosobuu hin danda'u. Dhugaa wangeelaa dubbadhee isin jibboo garaa hamma. Akkaanu fakkeenyaaf birrii 1,000 fi 100 fi birrii 10 argatte carraa ta'e. Meeqa jedhu 1,000 100 birrii 10 meeqa kurnoon 1,000 fi birrii 11 fi kumarraa fi 100 10 irraa tokko kumarraa fi 100 irraa 10 irraa tokko. Amma yoo kanaa namoonni tokko akkasumas waan namni kun sitti balleeffadha. Mistira guddaa tokko sitti hima. Waa'ee bu'aa fe'amatti gara sitti hima. Utuu biraa waa boorri irratti si barsaa jiru ta'ee waan guddaa tokko argisiifachuudha. Waan asirratti qaqqabee dubbisee dhaawatti godhu. Birrii 10 sana tiraanspoortii godhattee dhufte biyyeera. Birrii 10 sana. Birrii meeqa si'a fayyadaas geessu. 1,000 100 kurnoo sana kaffalaa. Maal kaffalta kurnoo? Namoonni baay'een egaa maal godhu? Ishee birrii fudhatee tiraanspoortii godhe waan ta'eef rakkoo maalii qabaa? 1,000 irraa kaffaladha. Kaffaluu dhiiftee utuu 1,000 sana guutuu dhattee birrii tokko hannaafatteetti galmeetti urreetta. Waan argatte irraa kaffalatta malee waan baasii godhe irraa urreetta. Waanuma argatte daqiiqaa argatte kunan keessa gahu kan Waaqayyo mootii Waaqaan lafaati. Kunan sii kennee tokko naa kennisii jedhe Waaqayyo waan ta'eef. Eebba jechuu barbaade. Birrii 5 dhufteetti kaanaan hiikkama ishee 10 guutuu keessa irraa kaffala. Yoo dhugaa sana wangeela. Gaafa kun ta'u jireenyi akka guutuu godhaa oola. Akkeenuma ta'u Leewwota 27 irraa ka'e midhaan kee ija mukeetii horii kee keessaa 10 keessaa tokko kan kooti jedhe kan kooti jedha Waaqayyo afaanii baasee kan kooti afaanii baasee kurnoo kana nama dhugee jijjiiramuu danda'uudha keessa deebii 14,22 haga 23 akka waan qabdu hundumaa keessaa kan 10 guute keessaa tokko kanuma kooti jedha Waaqayyo gooftaan. Waaqayyo kurnoo fudhata beektuun waan kam isinii dhiisa malee Waaqayyo kurnoo fudhata. Karaan beekame mana qorichaa fidee dogoggoree sirka kaayetu saallaan godhee sirka fuudha. Rakkina wayii uumee sirkaa fuudha. Warruma waan illee ergee waatu dhufe lamee sirraa fuudha malee kurnoo hin fuudha. Inni fudhata Yesuus. Kun dhugaadha. Dhugaadha Waaqayyo fudhata. Inni sadaffaan kennaa tolaati. Kennaan tolaa maayii? Kennaa tolaa jechuun kaa'ame mana Waaqayyo gargaaraayi. Kan jedhu Waaqayyo tokkodha. Kun yaada nama dhuunfaarraa kan biqilee miti waldaa kiristaanaa kan yeroo jedhamu inni adda hin jabbe Waaqayyo si balleessa Waaqayyo si ajjeesa jedhantu hanna inni nama balleessu Waaqayyo. Inni yoomta malee hin baddu. Eebba dhabde malee hin baddu. Eebba sirraa fudhata Waaqayyo gaafa dhowwattu malee hin baddu. Si ajjeesus Waaqayyo.
keessuma kennaan gafaan kun mootummaa waaqayyoo wal qabatti hanna waan ta'eef hattuun aadaa waan ta'eef kee mootummaa waaqayyoo wal qabatti kennaan tolaa garuu hamma fedha isaanii kennan jedhe garuu kayo waan hin taane kan fuudhin aadaa waaqayyoo gati jajjabeessa kaafu warqee dhagaa jajjabeessa mana akka fuudhe gaafa sana sabni nu kaanii kennaneedhaan hingaa mana qulqulluutti ijaaruu mana qulqullummaatti ijaaruu hingaa jedhe musee hingaa ulurkaa fuudhanii iyyaman manni eebba waan ta'eef namni biyya seera ba'uu soddomii shan afur seera ba'uu soddomii shan afur Museen guutummaa waldaa Israa'eliin waan qabdan hundumaa keessaa Waaqayyoof kennaa dhiyeessaa jedhe kunnoos miti hangamas miti kennaa tolaati ni kun kennaa tolaa ni kenna kaatee balat arjooma kan jedhamu tokkos arjooma beektu arjoomni suni badaa macaafa keetti waan beeksisaa waan argamu isin hin lallanne arjooma jechuun namni tokko taa'ee waa'ee girgiddaa kanaa ilaalaa waa'ee waldaa kanaa ilaala gaafa taa'ee ilaalu Yesuus maanni waldaa muree taa'ee gadda ofuma namichi kun utuu nam tokko gaatiin jaarsoliin utuu gaatiin geggeessaa utuu qabate namni utuu qabate ka'ee ofuma qaba bakka ishee kanan bitee galchuu barbaade arjooma jedhama. Malee kennaan tolaa hin gaafatamu arjoomni gama ofii isa kennaniidha. Arjooma jedhamee isa beekamu sana. Inni taane buusii sabbataati. Nan dubbisa Luqaasii ta'uu tokko. Dadhabee aadaa keessa. Nama nuffisiisaa. Maali jireenya keessatti ta'a barsiisi nama nuffisiisaa hanga yeroo lallabaa isin fakkeessitiin. Waldaan yookaan immoo sabni barsiisa qabne immoo kufaadha. Lafatti baduun beekamu. Cakkanaa jala taa'aa wangeelii jira. Cakkanaa du'allee afiddu. Ilaa Luqaas 21 Yesuus utuu taa'ee qodaa buusii keessa ilaalu haadha hiyyeessaa tokko argee. Ilaa yeroo hundumaa gaafa si qodaa buusiitti hidhatan iji waaqayyoo duukaa ilaala. Dagatinaa ishee kana. Yeroo si qodaa buusiitti hidhatan iji waaqayyoo ilaala. Amma yoo kaafii ameessitee nagaa iji waaqayyoo si duukaa dhufuu ilaala. Dhugaadha kun fuula waaqayyoo taasisu. Harka ishee ilaali yeroo ilaalu waan akka isaatti badi diimtuu lama mufte dhaabaa jedhe hin dhaaban bisaanii ilaali bartee jedhe ol ta'e hin qabu ilaali bartee jedhe waan qabdu hundumaa mufte warri kaan waan nyaatan irraa bifattane warri kaan waan ittiin jaalatan ishee jireenya ishee kan qabdu hundumaa qodaa buusii kana keessa mufte ayyaanumtuudha ishee. Inni taanu yookaan inni lammaffaan heewuudhaan namaa ulaanna kennaa namaa ulaanna yeroo tokko tokko dhaggeeffadhaa bira asirratti hiyyeessaa kennuu duwwaa qaban hiyyeessa miti hiriyyaa kee kennedha hongeelli hiyyeessaa kennuuni fedhatu hin taane dirqama utuu namni lafa deemu caammaa lama mana kaatee cubbuudha waaqayyo nama lafa deemu argitee caammaa lama mana kaatee hin taa'in tokkotti kennu waaqayyo sii kennu. Dachaan dhibbaa nama irratti kootii lama mana kaatee ta'etu tokko qullaa deemu baasitti kennu waaqayyo sii kenna. Hin kennu waaqayyo hin kenna sii kenna waaqayyo sii kenna yeroo darbee ofii mukoo miti waaqayyo ragaadhaan ofii himu fuula waaqeffatan koo nama hundaayyuu gadi ayyaana waaqayyo toon gafana godhe malee. Naannoo kellaatti namicha wayiiti nama guddaadha baay'ee nama guddaadha miila isaa qullaadhuma innaanii Israa'elii natti fakkaate tishqee gaafadhe maal taate maaltu sitti badee gaafadhe innaanii yaa koo mana narraa deegamedha kanaafuu maaltu ta'e jennaan mana narraa diigamee halkan sana immoo hattuun utuu biran jiraatan amma dhufutti caammaa koo waan jiru guutuu sana achi keessa jalaa baafattee kootii kanaa fi surree gara duwwaa natti ta'e miila qullaa akkasiin mana gadeen ta'etti deema ga'a oolu. Nan boo'ee innaan baasee kennuufi amma moonatu miila qullaa deema. Tumaatti dhiifamti gaarii. Amma miila qullaa maqaa fakkeenyaaf amma hundumtuu maraachuu ta'an boorsaa koo ilaalaan hin jiru nan dawwaa dhaqaa gabaanatti argadhee nama lamarraa Pakeja amma tokko surree tokko bitee fi shamus tokko bitee fi gaarii godhachuu qabdi ofiimuu qabdi. Kennuuf dirqama qabna. Waan dirqama naa ta'e malee waan gaarii ta'e miti. Dirqama qaba.
dirqama natti kenne mootummaa waaqayyoo kan koomiti kan akkas taanaan asumarraa dhaabattee iyyuu kophaa ilaalni kun kan akka abbaa harreen kan daddi beddeen harreen koo eertira keessaa tabaraabe sasiino asi uffannee caammaa uffannee suufitti dandee karaa maaliif dandee qulqulluu dhuma isa abbaan barbaade yoo eebsee gala dhugaan hojiidha. Dhugaan hojii isaati. Akkatti dheeraa qaayitaa itti hafe maal ikkoon deemaa jira midhaan ikkooti kennu kun argamaa waaqayyoon argaa haaleluu yaatti hafe. Haaleluu yaatti sana qaba kun sun. Inni guddaan hojiidha. Inni guddaan hojiidha. Geeddaramuudha. Jijjiiramuudha wangeelli waa fayyisu fayyida. Yoo akkas ta'e nama ta'a. Kanaaf Maatiiwwan kudha sagalii damee tokko raawwattee Luqaas 3:11 Iyyaaf kennu amma yeroo tokko kopheedhaan mee hundi keessan hubadhaa waldaa irra gadi tan irraa waaqayyo sun godhisi keessa wayyaa kana ishee irratti laattee dubartiin tokko dhuftee maayilii wayyaan kee baay'ee bareeda dhugaa maayilii wayyaan kee baay'ee bareeda wayyaan dubartiin kun wayyaa kana maal goone hawwatatti naa kennachuu sodaatte malee hawwatatti kenneedha gaawwangeedha sana kenneedha akkaan ilaalu kaasirraa inni bahu uffata nama kan qabu kan hin qabne haa kennu nyaata kan qabu warra qabaniidha gahu kana gooftaan kan jedhe waan cuuphaa namoonni ani gaarii waan dhaqan gaafa dhaqan isin ilmaan marrataan akkasii kan jijjiiratan beekutu yaada akka sakkataa seeritti dubbata innaan hundi isaanii na'an innaan ammas kana booddee isin waaqayyo dhagoota kanatti dhaloota haaraa kaase egaa waan gochuu qabna reennaani koowwan yaada maqabu isa hin qabne haa kennu inni biddeen nyaatu qabu isa hin qabne haa kennu maal ta'u fayyuuf waaqayyotti haaramuudhaaf hiyyeessaa kennaan mootummaa waaqayyotti galuun namaa laannee gal akka wangeen guyyaa isa dhumaatti gara mirga kootii warra dhaabatanitti gala jedhee beela'een ture beela namaaf tan daareen ture daara namaaf tan qullaaqoon ture natti murtani galeen ture nagyaa waqtan jedhee isinitti maa isin immoo maayyoon kana hundumaa sii goonaan jettu rakkatoota obboleeta keessatti wantoota anaaf gootanii beela'ee saba waaqayyo eenameen tokko Kiristiaan taate biyya maa jijjiiru. Biddeen biyya tokkotti waxiina qaba. Biddeen tokkotti qaatti waxiina qaachi baala qaayyeessaaf kennaati yeroo jedheen kan gammachuu gammada ilaala. Mee dhaqaamatti kenna. Mee uffata keessa kee lamaan tokko waan irraa dhaqaati. Dhaqaati itti kennaati duubas baati waan waaqayyoon godhu ilaalaa mana keessan keessaa. Gammachuu qabdu ilaalaa. Boqonnaa qabdu ilaalaa. Aara galfii kola ilaalaa jiru. Aara galfii qabeenyaa jiru. Nama gargaaru keessa boqonnaa jiru. Aara galfannaa jiru. Uffeera yaada galfachuun nama gargaaru keessa jiru. Eegaa yoo kun dhume maala uffata jedhii yoo kun dhume Yesuus kan caalu baatee dhaawachaa jira. Sii kennaa Yesuus. Haleluuyaa. Warra bitaasaa immoo galagalee beelaan ture beela nabbaa. Daareen ture daara nabbaa. Eegodheen ture eeguu nabbaa. Ija kun labbaan adda keessa isinii qophaa'e gaamani tokko maal yaata argine daala si baasu yaata argine nyaata sii kennu. Isin rakkatoota obboloota keessatti kan hin goone anaaf hin goone. Ilaale waaqni gargaarsa barbaadu ollaa keera. Waaqa gargaarsa barbaadu ollaa keera. Waaqa jedhe nama jenne waaqa gargaarsa barbaadu ollaa keera. Waaqa nyaata barbaadu ollaa keera. Waaqa wayyaa barbaadu ollaa keera. Waaqa daara ollaa keera. Waaqa daara jira sabara keera. Waaqa daara sabara keera. Akkanuma dubbii waaqayyo namni hiyyeessaaf kennu akka waan waaqayyoof liqeessee jedha. Jedhu namni hiyyeessaaf kennu akka waan waaqayyoof liqeessee jedha. Liqeessaa ni kaati ollaa keessatti liqeessaa. Hiyyeessa naannoo keessatti liqeessaa waan qabdan. Eenyu liqeessaa akkalatti waaqayyoo kennaa. Waaqayyoo liqeessaa. Inni ollaa ta'e akkalatti waaqayyoo jechuudha. Inni jaaree qullaa ta'an ollaa keetii waaqayyoodha. Inni firfaana nyaatu sun ollaa keetii waaqayyoodha. Tumee ta'e akka waaqayyooti qaama waaqayyooti. Isarraa firdii kenna Yesuus. Achirraa firdii jalqaba Yesuus. Kottaanee kiristaanummaan keenya haa geeddaramu. Waaqayyo isin haa eebbisu. Waan keenya nuuf haa eebbisu gooftaan. Yoo isin ililchaane waaqayyoo.